keessaan kenna malee inni gaanina te waahido simtaniyo irada batan motuma waka kabdu amantin sain sismiti fala sama akabura ezinahu odenita lalama kas jedhe akkuma dubbate jecha koo kan naga'u isa ana ergettis kan amanu jireenya bara baraa ni qaba inni du'arraa gara jireenyaatti ce'e malee ittiin murtaa'u akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti jedhu dubbiin daandii samii akka midhayyoo jedhan namni gadameessa haadha isaatti yeroo uumamu Waaqayyo biraa ergamoonni eegdonni lama ajajamanii fi tokko karaa mirgaa tokko immoo karaa bitaa ta'anii hojii qajeelummaa fi hammina namicha guyyaa guyyaattii fi sa'aatii sa'aatiitti hojjetu yeroo hundumaatti ni barreessu. amma guyyaa du'a isaatti waliin jiraatu maaliif yoo jedhan namichi yeroo addunyaa kanarraa du'aan adda ba'u gosni lamaanuu seenaa jireenya namicha kanaa barreessaa kan turan fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessuun waan ta'eef ergamaan karaa mirgaa garee ergamoota ifaa ergamaan karaa bitaa garee ergamoota dukkanaati namichi wantoota gaarii yommuu hojjetu ergamoonni ifaa itti dhiyaatanii ergamoonni dukkanaa dhunnuma 40 irraa fagaatu ergamaan karaa mirgaa isaa ni gorsa maal jedhee gorsa yoo jedhan waa'ee amantii baradhu hojiiwwan gaarii kiristaanummaa hojjedhu guyyaa sanbataa kabaji mana kiristaanaa deemi 10 keessaa tokko kenni keessummaa simadhu soomiiwwan sorban soomi kadhannaattis cimi mana qaalluu hin deemini obboleessa haadha manaa obboleessa keetiis hin fuudhin obboleessa kee jaalladhu gad of qabumsa qabaadhu lubbuu hin ajjeesin mana hin gubin hin hatin hin ejjin hin butin daangaa hin diigin sobaan hin murteessin nama wal caalchistee hin ilaalin cubbuu osoo ooltee hin bulin guyyuma sana gaabbii gali jedhee gorsa yeroo kana fooniin osoo jirtuu kennaa kenni yeroo duutu kan gara sanatti si waliin fidu hin jiru waan ta'eef jedhee gorsuun kaaniin inni gorse kana yeroo inni raawwatu ni galmeessaaf ergamaan karaa bitaatiin jiru immoo amantaa hin baratin hojii gaarii kiristaanummaa hin hojjetin sanbata hin kabajin mana kiristaanaa hin deddeebi'in yookaan hin deemin kunnoo yookaan 10 keessaa tokko hin kaffalin keessummaa hin simatin soomii 7 keessaa tokko iyyuu hin soomin hin kadhatin hin sagadin mana qaalluu deemi obboleessa kee jaalladhu gad of hin qabin lubbuu ajjeesi mana gubi hati ejji buti daangaa diigi
haadha manaa obboleessa kee barbaadi soba murteessi jedhee abbaan sobaa seexanichi ni gorsa. Jal'ina isaas itti jabeessuuf sanbata kabaja jetta, guyyaa hojii qofa hojjettee kabajja hin kabajin jedhee sanbata akka inni hin laganne ni taasisa. Lammaffaas mana kiristaanaa nagaa gaafadhu jetta, kaleessa hojiirra oolte dadhabbii sitti hin dhaga'amu ni dadhabda, ciisi, rafi, boqodhu, bashannani jedhee hambisa. Itti fufees kennaan kenna jetta, maal nyaadha jetteeti kennitee kadhachuu barbaadda, hin kennin dhoowwadhu, irraa kan caalu walitti qabadhu jedhee wallaalummaa hanga beekumsaatti, ijoollummaa irraa hanga dullumaatti ni dogoggorsiisaas ni jiraata. Ammas cubbuu abbaa gaabbii kootti ni madda, gaabbiin gala jetta, xoomii kadhadhu yoo jedhan xoomiin dandeessu, sagadi yoo jedhan qaamaa hin qabdu, kennaa kenni yoo siin jedhan qabeenyaa hin qabdu, yoo ta'e iyyuu yeroo duutuu itti miti inni itti haa rakkatu malee siin miti, maaltutti rakkise jechuudhaan akka hin gaabbine yookaan gaabbiin galle ni taasise. Kan inni gorsee kana yeroo inni raawwatu ni galmeeffata. Waaqayyo abbaan jaalalaa kanarraati hunduma keenya nu haa oolchuu. Akka kanaan hojii ishee seexanni ni galmeeffatti. Kanaaf nuti immoo wanna gaggaarii haa goonu, hojii kiristaanummaa haa goonu, wanta badaa raawwachuu haa dhiisnu, amantaatiin jabaannee haa cimnu, hanga dhumaattis amanamaa haa taanu. Kanaaf kutaan lammaffaan kana fakkaataa. Kutaa itti aanu irratti lubbuun namaa gaarii yookaan qajeelaa immoo eessa akka deemtu waliin ilaalla. Kutaa lammaffaan kana fakkaataa. Kutaa tokkoffaa irratti cubbamaan yookaan lubbuun nama cubbamaa gidiraa inni argu waliin ilaallee turre. Kutaa kanarratti kana ilaallee kutaa sadaffaa irratti walitti deebinaa. Kadhannaan haadha keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenya nu haa fayyisu, cubbuu keenya irraa nu haa qulleeffatu, hanga bara baraatti eegumsa ergamootaa nurraatii adda hin bahin, hanga bara baraatti amiin. Maatii Waaqayyoo dhaggeeffadhaatii sheerii waliif godhaa. Yoo xiqqaate namni tokko namoota 21f sheerii gochuu qaba. Maaliif dhaga'ee baratee akka ittiin fayyuu fi gaafa murtee sana hin dhageenye akka hin jenneef hundumtuu sheerii waliif godhaa. Kun dhaamsa kooti. Sheerii waliif godhaa. Sagalee Waaqayyoo ammas akka ittiin fayyinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kutaa itti aanu irratti bal'inaan gadi fageenyaan hojii gaarii gochaa jirra moo gochaa hin jirru kan jedhullee seenaa daandii samii waliin ilaallaa. Kanaaf maatii Waaqayyoo yerootti daawwattanitti sagalee kana yeroo dhageessan hundumti keessan iyyuu sirriitti qalbeeffadhaa, irraa baradhaan dhaamsa kooti. Yeroo dhaggeeffattan fuulduraa mallattoo dawwilii rukutuudhaan wanni isin bira ga'u hundumtuu kallattumaan isin bira ga'a. Kadhannaan toloota Waaqayyoo hunduma keenya cubburraatii nu haa qulqulleessu. Hundumti keenya gaabbii gallee qalbii jijjiirrannee mootummaa Waaqayyootiif akka qophoofnu Waaqni abbaan jaalala isaatiin eeyyama isaatiin nu haa qopheeffatu hanga bara baraatti. Ameen. Dubbiin daandii samii kana fakkaataa. Galatni Waaqayyoof haa ta'u.
deebii